sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Jimaata onkoloolessa 16 bara 2020 akkam turtan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Kanneen har'aaf qopheessine keessaa turtii dubbii himaa paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa waliin taasifne keessaa waa'ee ijaarsa paartilee sabboonummaa leellisanii fi ejjennoo paartii badhaadhinaa. Paartiin badhaadhinaa kan hadheeffatee irratti qabsaa'u keessaa tokko dhimmi sabboonummaa, dhimmi sabni tokko morma ol qabatee deemuu, afaansaa, aadaasaa, duudhaasaa kabachiisuu. Dhimma filannoo fi namoota siyaasaa hidhaman jedhamanis waliin dubbanneera. Dargaggoon Naa'ol Dhaabaa dabalee meeshaa alaa galchuun biyya keessatti diroonii walitti suphuun awwaannisa qolachaa jiru. Dirooniin kun bakka namni hin geenye, pileeniin guddaa kun bakka hin geenyetti deemtee hojii hojjetti waan ta'eef saksasiinsee baay'eedha. Oduu gaggabaaboo idil addunyaas qabannee jirra kan isiniif dhiyeessu Zalaalam Taaddisaati. Naannoo Amaaraatti ji'oottan 3 darban keessatti qofa namootni 100,000 ol dhibee busaan hubamaniiru. Naannichatti dubartoonni ulfaa fi ijoolleen ganna 15 gadi dhibee kanaan caalaatti qabamuu isaanii fi hanqinni meeshaalee ittisaa dhibee busaas isaan qunnamu waajjira fayyaa hawaasa naannoo Amaaraatti qindeessituun ittisa dhibee busaa aadde Mastawaal Warquu BBC'tti himaniiru. Torbeedhaa torbeetti dabalaa jira. Waqtii kanatti kan eegamu ta'us isa eegameen ol darbeera. Waxabajjii irraa eegalee hanga ammaatti namoonni 100,000 ol dhibee busaan qabamaniiru. Dhibeen kun ammoo baay'inaan kan baay'atee jiru naannoo lixa Amaaraa keessattidha. Lakkoobsa namoota busaan qabamanii naannicha keessaa parsantii 86 yoo ta'u, kan hafan immoo baha naannoo Amaaraatti kan argamanidha jechuudha. Jalqabarratti akkuma biyyoolessaatti yeroo hojii qoricha biifuu hojjennu godinoota caalaatti hubaman filanneetidha. Ta'us akkuma biyyaatti hanqinni keemikaalaa waan jiruuf bakkeewwan keemikaalaan biifuun nurra ture biifuu hin dandeenye. Dabalataan ammoo hanga keemikaalaa nuuf ramadame irraa ka'uun godinoota 53 filannee turre. Ta'us godinootni 9 guutummaa guututti homaa isaan hin geenye. Inni biraan hawaasa dhibee busaaf saaxilamoo ta'aniif waggaa 3 agoobarriin haaraa bakka buufamaafi. Kanaaf bara 2013tti godinoota 55f bakka buufamuuf karoorfame kan ture ta'us harka keenya kan galeeru garuu kan godinoota 3 qofadha. Amma godinoota 44 keessatti keemikaala biifaa jirra. Kan biraan ammoo agoobarriin kun ariitiin akka nu ga'uuf ministeera fayyaa waliin bilbilaanis ta'ee imeeliin haasa'aa jirra. Hoomaan awwaannisaa Oromiyaatti godinaalee Harargee lamaanii fi Shawaa Bahaattis babal'achaa jira. Weeraricha to'achuuf biifaan keemikaalaa xiyyaaraa fi dirooniin gaggeeffamaa akka jiru ministeerri qonnaa himeera. Kalaqa diroonii irratti hojjechaa kan ture dargaggoon Naa'ol Dhaabaa ammoo dirooniidhaan keemikaala farra awwaannisaa kana biifuun warra tumsaa jiru keessaati. Naa'ol guyyoota 3 Harargee lixaatti guyyaa tokko ammoo Shawaa Bahaatti keemikaala kana akka biifes BBC'tti himeera. Lookestiin kun amma ganama naannoo isaanii oowwisanii malee hin kaa'ani. Isaan odoon kaa'in ganamaan deemnee keemikaalatti afuufnee diroonni keenyaan almost hundumaa ajjeesne achumatti. Harargeetti qanii 3 hojjennee arrasi gara Awaash kanatti lookastii swarmii kan biraat ka'uuf qophaa'ee ture. Isas dursinee ganamaan kaanee bira geenyee rukunnee amma dadhabanii tokko kufaa jiru. Kanarraas akkuma kalleessaa sunis successfully akka ta'u shakkiin qabnu dirooniin kun bakka namni hin geenye, pileeniin guddaa kun bakka hin geenyetti ittuma fiqnee hafuuf namni ta'eef sirriitti lookastii kana ajjeesuu dandeessi jechuudha. Naa'ol akka dubbatutti fayyadama barbaachise irratti hundaa'uun dirooniin kun guyyaatti hektaara 60 hanga 70 irratti keemikaala biifuu danda'a jedha. Keemikaala kana biifuun biifaa karaa humna namaa konkolaataa fi xiyyaaraan taasifamu wajjin yoo madaalamu kan diroonii kun bu'aa qabeessa ta'us Naa'ol dubbata. Makiinaadhaan loogoo ta'e bakka fagoo deemtee ispiree gochuu dandeessu asfaaltii irra qofa. Hoggaa ispiree kan namaa sun immoo kan maanuwaalii sun yaaltu keemikaalli malataaniin kun miidhuu danda'a jechuun ajjeesuu danda'a namaaf. Namni irratti siquun qabu waan ta'eef inni effektiivii miti jechuudha. Namni immoo hektaara 65 afuufeetti nama tokkoon guyyaa tokko keessatti danda'amu. Kan pileeniin immoo maal inni rakkoonsaa gad buutee bakka hundumaa hojjechuu hin dandeessu. Namnis keessa jiru waan ta'eef gad buutee nama sun ajjeesuu danda'a pileeniin kufee. Amma kan dirooniin kun maa inni tokko nama baattee hin deemtu waan ta'eef kufeeyyuu lubbuu namaa hin ajjeestu. Isaan ala garuu dirooniin kun keemikaala baatee sirraa fagaatee namarraa fagaatee afuuf. Boolla keessa seenee afuufuu danda'a, mukarra afuufuu danda'a,
bakkuma barbaadetti afuufuu danda'a waan ta'eef baay'ee effective kan ta'e diroonii kana fayyadamuudha jechuudha. Kanaaf diroonii kana irratti sirriitti hojjechaa kan jirru biyya keessatti. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Hooggantoonni hojii mootummaa qabeenya isaanii hin galmeessine 100 qabeenya isaanii akka qulqullaa'uuf poolisii federaalaaf darbuu fi koomishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa hooggantoota mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee 100 qabeenya isaanii hin galmeessine hojiin qulqulleessuu akka irratti gaggeeffamuuf maqaa isaanii poolisii federaalaaf dabarsuu beeksiseera. Gareen qorattoota Yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa fi UK haala roobaa waggoota darbanii xiinxaluun hidhi haaromsa Itiyoophiyaa qooda bishaanii Masirii hin miidhu jedhan. Haa ta'u malee gogiinsi waggootaaf turu kan mudatu yoo ta'e Masirii irratti dhiibbaa uumuu danda'a waan ta'eef biyyootni lamaan waliigalteerra ga'uu qabu jedhan gareen haayidirooloojistoota. Ajajaan buufata waraanaa Giinii lixaa filannoon pirezidaantummaa guyyaa lama yoo hafu humna hidhateen ajjeefaman. Kan xumuraarra geenye jira. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa kaleessa galma gamtaa Afrikaa keessatti argamuun marii mata duree 4 irratti xiyyeeffate gaggeessaniiru. Isaan keessaa heerri mootummaa, ijaarsi paartilee siyaasaa fi filannoon dhimmoota gurguddoo akka turan hirmaattotni BBC'tti himaniiru. Paartilee mormituurraa namootni dubbisnee filannoo dhufu irratti ammayyuu boordii filannoorraa amantaa hin qabnu jechuun kaasu. Waraqaa dhiyaate irratti ijaarsi paartilees sabummaa irraa gara dhimma waloo biyyaatti akka dhufu mari'atamus hirmaattotni himaniiru. Dhimmoota federaalizimii sabdaneessaa filannoo fi ijaarsa paartilee sabboonummaa irratti bu'uureffamanii irratti ejjennoon paartii badhaadhinaa maal akka fakkaatu dubbii himaa paartichaa Dr. Biqilaa Hurrisaa waliin turtii taasiseera. Paartileen saba irratti xiyyeeffachuun ijaaraman biyya keessaa hafuu qabu kan jedhu gaafachuun eegalle. Siyaasni biyya keenyaa siyaasa hammataa ta'uu qaba. Sabaaf sablammoota hunda isaanii kan gara giddu galeessaatti fide adda durummaadhaan kan hirmaachisuu fi kan irraa itti fayyadaman ta'uu danda'uu qaba. Kana paartileen siyaasaa sabaa fi sabummaa irratti hundaa'an hundi isaanii halkan tokkotti habadanu kan jedhuun qabu'an. Maaliif paartilee kana kan dhiibee gara akkaataa sabaatiin akka gurmaa'anu kan taasise rakkoon sun hamma hin bannetti paartileen dhiibamanii dimokiraasii saba abaluu paartii dimokiraasii saba abaluu jedhanii hundaa'uun isaaniin oolu rakkoo isaan gara kanatti dhiibaa jiru yoo jalaa hin hiikne. Garuu immoo heddummina eeguun sabummaa kabajuun eenyummaa kabajuun akkuma jirutti ta'e immoo dhimma biyyoolessaa irratti immoo waliigalanii hojjechuun baay'ee murteessaadha. Kanaafuu demokraasiin biyya kana keessatti barbaachisu demokraasii sabdaneessaati. Demokraasii sabdaneessaa gaafa ta'e paartileen kun ofii isaaniitii dhiisaa dhimmoota biyyoolessaa irraa fi dhimmoota qajeeltoo addunyaa irratti waan jijjiiramaa dhufanuuf nuti kan jala hojjechuu qabnu akkaataa sabaatiin hin gurmaa'inaa jechuu osoo hin ta'in sabaaf sablammoota dhiibee gara sabaatti kan geessaa jiru kana keessaa balleessuudha, keessaa hambisaa deemuudha. Paartiin badhaadhinaa sadarkaa naannootti afaan naannoo sanaatiin akka gaggeeffamu taasisee mirgaa fi fayyadamummaa sabaaf sablammoota sadarkaa sanaa jiru akkaataa mirkaneessutti kan gurmaa'e waan ta'eef nutis paartileen kun halkan tokkotti diigamanii gara biyyoolessaatti dhufanu kan jedhu hin qabnu jechaadha. Mee paartileen tokko sabboonummaa kan leellisan ni jiru biyyicha keessa akkaataa saba isaaniitiin. Ilaalcha amma irratti jirtan kun kan irratti walii siin galchuudha paartilee mormituu waliitiin yeroo mari'attanii wanti amma jedhamu kun immoo sabboonummaa dur ture balleessuudhaatiin Itoophiyaa ishee durii afaan tokko alaabaa tokko jalatti bultuu ijaaruudha jedhanii ija shakkiitiin kanneen kaasanis ni jiru. Kan akkamiin walitti araarsuu dandeessu? Egaa paartiin badhaadhinaa kan hadheeffatee irratti qabsaa'u keessaa tokko dhimmi sabboonummaa dhimmi sabni tokko morma ol qabatee deemuu afaansaa aadaasaa duudhaasaa kabachiisuu sirna siyaasaa giddugaleessaa biyya kanaa keessatti adda durummaadhaan hirmaachuuf irraa fayyadamuu sarara diimaadha kanarratti paartiin badhaadhinaa siiriyeeslii hadheeffatee qabsaa'aa jechaadha. Dhimmi kana duubatti deebisuudhaaf jedhu dhimmoota waggoottan 27 argaman sabaaf sablammoonni bakka isaaniitti qaama raawwachiisaan seera hiikaan seera baasaan manni murtii afaan ummataatiin dubbachuu baree waan duubatti deebisuu deemu hundasaa paartiin badhaadhinaa fuuldura dhaabbatee qabsaa'a. Kanaafuu aadaawii kan jedhamu yuunitarii kan jedhamu kun paartiin badhaadhinaa adda durummaadhaan irratti qabsaa'a. Sagantaa isaa keessas hin jiru, dambiitti bulmaataa keessas hin jiru. Inumaayyuu falaasamni keenya dimokiraasii sirna federaalaa sabdaneessaa uumna kan jedhu waan ta'eef kana ijaaruun baay'ee murteessaadha. Gama biraanii paartileen kaleessa hirmaatanii keessaa dubbise keessaa filannoo dhufu kanarratti ammallee shakkii ni qabna boordii filannoo hin amannu kanneen jedhanii kaasan ni jiru. Filannoo kan haqa qabeessa gochuu irratti
hammam kutannoo qaba paartiin keessan? Rifoormiin boordii filannoo biyyoolessaa hundeerraa fooyyessuu akkasumas immoo heerotaa fi seerotaa fi qajeelfamoota filannoon ittiin hoogganamu hundeerraa fooyyessuu hojjetamaa tureera jedheen amana. Sirni dimokiraasii biyya kana keessatti Itoophiyaan dimokiraasiidhaan milkooftee waan hin jirreef kana fooyyessuu keessatti paartiin biyya bulchaa jiru amanaa fudhattee akka hojjechaa jiru nan beeka. Sirni dimokiraasii tokko adeemsa lammaffaan bu'aadha. Kan amma nuti hojjechaa jirru adeemsa isaa qulqulluu taasisuu fi fooyyessuu qofa osoo hin ta'in bu'aas akka fidu barbaadama jechaadha. Bu'aan inni fidu immoo paarlamaan nuti qabnu paarlamaa yaadni baay'een keessatti dhagahamu. Ilaalchi baay'een keessatti calaqqisiifamu. Biyyi kun karaa dogoggoraan ijaaramte waan ta'eef hadiigamtu kan jedhu dabalatee biyyi kun afaan tokko aadaa tokko saba tokkoon buluu qabdi kan jedhu lamaan isaaniiyyuu caafiin lamaan isaaniiyyuu yaada isaanii ummataaf dhiyeessanii ummanni kan filatu yoo ta'e paarlamaa seenanii yaada isaanii karaa nagaatiin akka calaqqisiisan kan dandeessisu sirna yaadni heddummina caafii hundarra jiru akkaataa itti calaqqisiisuu fi namoonni akkasiillee sagalee argatanii paarlamaa seenanii akka itti shaakalan kan taasisu waan ta'eef akka paartii badhaadhinaatti moohatanii mootummaa hundeessuun dursa kan kennamuu fi kan irratti wal fixnu osoo hin ta'in sirna biyya kanaa dimokiraatessuu fi dheebuu biyya nagaa biyya badhaate biyya sirna dimokiraasiidhaan beekamtuu taate deebisuu irratti hundaa'eeti kan paartiin badhaadhinaa hojjechaa jiru. Paartiin badhaadhinaa filannoo kanarratti morkattoota isaanii ciccimoo sababa garaagaraan naannootii hanga godinaaleetti hoggana paartotaa yookaan bakka bu'oota isaanii dabalatee baay'ee isaanii hidhaa jira. Kun immoo akka isaan morkattoonni kun mana hidhaa turanii filannoon gaggeeffame ofuma isaa mo'atee darbuuf jedhanii kanneen kaasan ni jiru. Tarii dimokiraasii fiduu barbaadan kanaaf hidhaa biyyittii keessa jiru sababoota garaagaraa waliin wal qabate akkamiin wal simee deemuu ni danda'a? Egaa waa lama wal makanii deemuun baay'ee rakkisaadha. Sirna jijjiiramaa keessa immoo waa lamatu si qora. Tokkoffaa biyya keessatti seera kabachiisuun waan tokko ta'ee siyaasicha hooggananii galmaan gahuun immoo waan biraa ta'eet bakka tokko tokkotti kun wal makamee nama rakkisa jechaadha. Tokkoffaa seera kabachiisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessanii biyya tokko hoogganuu keessatti qulqullinaan hojjechuun barbaachisaadha. Kana keessatti namni yakka raawwateera jedhee sirni haqaa keenya poolisiin abbaan alangaa manni murtii yakki raawwatameera yakka qulqulleesseen seeratti dhiyeessa yoo jedhe isa mana murtiitiif poolisiidhaaf abbaa alangaatiif dhiisuun barbaachisaadha. Namoonni hidhaman hundi ka'anii miseensa paartii siyaasaa mormitootaa waanan ta'eefan hidhamaa jira. Kanaaf filannoo mo'achuudhaa jedhee paartiin biyya bulchaa jiru na hidhaa jira yoo jedhe biyya kana keessatti siyaasicha kunuunsuudhaaf jecha heera kabachiisuun hin hafaa deemaa jechaadha. Kanaafuu akka nama dhuunfaattis ta'e akka hooggansa biyya kanaatti siyaasa kunuunsuudhaaf jecha seera kabachiisuun dhaabbachuu hin qabu jedheen amana. Kana jala sarareen dubbachuu barbaada. Namoonni shakkamanii hidhaman jedhaman kun yakka goggogaadhaan kan hidhaman akka ta'e poolisiin dubbachaa jira. Akkasumas immoo abbaan alangaa dubbachaa jira. Mana murtiittis bifa sanaan himannaan itti banamee jira. Dhimmi seeraan laalama. Dhimma siyaasaa akka siyaasaatti ilaaluun barbaachisaadha jedheen amana. Akka paartii badhaadhinaattis akkasitti amannaa jechaadha malee. Qaamni haqaa biyyittii keessa jiru siyaasa biyyittii yookaan paartii biyyittii irraatii yookaan miseensummaa irraatii bilisa ta'ee of danda'ee lammiilee isaa tajaajiluuf akka danda'uuf hojii isin hojjechaa jirtan yookaan birmadummaa isin kennaa jirtan maal fakkaataa? Fuulduratti paartiin keessan isa kanarratti maal hojjeta? Rifoormii gurguddaan poolisii irratti hojjetamee jira. Rifoormii gurguddaan sirna mana murtii keenya irratti hojjetamee jira. Rifoormii gurguddaan sirna tika biyyaa keessatti hojjetamee jira. Rifoormii gurguddaan raayyaa ittisa biyyaa keessatti hojjetamee jira. Rifoormiin kun bu'aa buusaa deema jedheen amana akka dhuunfaa kootii. Haa ta'u malee akkuma amma kaafte waggaa 27 waan deemaa ture waan wallaaqee waan qaamni adda addaa wallaaqee seera baasaan, seera raawwachiisaan, seera hiikaan madaalli isaa eeguu keessatti hanqina guddaa kan qabaachaa ture waan ta'eef wanti amma yaalaa jirru kunii fi waggaa lamaan darbe hojjetame kuni halkan tokkotti bu'aa buusuu dhabuu danda'a. Garuu kutannoon mootummaa immoo beekantiin kennamuufii qaba, appirisheet ta'uu qaba. Kana keessatti sirni mana murtii eenyuufuu osoo gadi hin jilbeenfatin heeraa fi seeraa fi sammuu isaatiif qofa jedhee dhugaa akka barbaadu taasisuun baay'ee murteessaadha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya gabaasa kan bal'ina isaa boru marsariitii keenya irraatii argachuu ni dandeessu dhimmoota biroo waliitiin jechuudha. Sagantaa jimaata galgalaaf qopheessine asumarratti xumurreeti kan jiru kan isiniif dhiyeesse. Ani Zalaalam Taaddisaan ture qopheessituun sagantichaa immoo Firaafoolii Dhugaasaatii torban gaarii qabaadha. Sagantaan raadiyoo keenya gaafa wiixataa gara keessanitti kan deebi'u ta'a. Turtii gaarii.
Har'a diinni Oromoo hin jiru nutu deebinee diina Oromoo tahaa jira. Maaliif harka keenyatti erga dhiigni Oromoo dhangala'e erga lubbuun Oromoo darbe diinummaan Oromoo kanaa oliin jiru. Kanaaf fala Oromoodhaaf fiduudhaaf ta'e nuti teenyee waliin haasa'uun fixachuun dubbiin kee fixachuun barbaachisaadha jennee waliin lafa jalas dhuunfaadhaanis waliin mari'ataa turre qalbiin gaarii jira dhugaa dubbachuudhaaf anaafis onni natti horee jira. Ammas guyyoota darban kanas yeroo teenyee waliin mari'annu wal kasasuu kakaleessaa miti. Hunduu ofitti fudhateetu akkamitti saba kanaaf fala haafinnu kan jedhu rakkinaa fi wanna tokko tokkotti darbachuu bira dabarre qalbii gaarii miira gaarii waliin haasofnee jirra. Kun waan